Addunyaan kun hibboodhaan kan guutamteedha. Addunyaa hibboo siin jettuuf hibbak jedhi. Gara viidiyoo kootti osoon hin darbiin dura warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun viidiyoo ani yeroo yeroon isiniif gadhiisu akka daawwattan isin affeereen jira. Adoolessa 9 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti buufata daandii baaburaa Biroovaayidii Mumbaayitti addunyaa fi wanti hibboo ta'e tokko uumameera. Namichi argitan kun cina baabura socho'aa jiru bira otoo deemu baaburri ofitti fudhatee haala amma argaa jirtaniin of jala galchee jira. Yeroo viidiyoo kana ilaaltanittis gommaan baaburaa irra deemee foon isaa kukkutee lafee isaa caccabseera jettanii yaaduun keessan waan hafu miti. Haa ta'u malee wanti isin yaaddan kun hin ta'in hafeera, addunyaafis hibboo ta'eera. Namoonni cina isaa turanis gargaarsaaf gara isaa yeroo deemanitti namni kun qaamni isaa hunduu nagaadha, akkasumas miidhama tokko malee lafa kufe sana ka'eera. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Deebii isaa isinumaafan dhiisa. Uumama addaa kaameeraa waraabaman keessaa uumamni kun addunyaa fi hibboo hin qabne ta'eera. Bineensa argitan kun caasaa namaa kan fakkaatu kan qabuu fi akkasumas caasaa bineensaa kan fakkaatu kan qabudha. Wanti argitan kun bosona keessaa ba'ee otuu daandii qaxxaamuruu kaameeraa naannoo sana tureen waraabameera. Haa ta'u malee namoonni bineensa kana argan kana jechuuf baay'ee rakkataniiru. Caasaa bineensa kanaa yoo ilaaltan nama ga'eessa qal'aa harkaan lafa qabatee deemu fakkaata. Akkasumas namichi tokko otoo bosona keessa deemu bineensa fakkaatti kanaa qabu tokko argeera. YouTube isaa irrattis qoodeera. Namichi kunis otoo bosona keessa deemu bineensa harkaan lafa qabatee jilba isaan daa'imu kana yeroo argetti baay'ee rifatee dafee ofirra naanna'ee iddoo sanaas baqateera. Waa'een bineensa kanaas addunyaa fi hibboo hin hiikamnedha. Namichi argitan kun mana jiimii seenee ispoortii hojjechuuf yeroo jedhutti wanti isin yaaduu hin dandeenye tokko isa mudateera. Namichi kun sagalee wayii yeroo dhaga'utti gaafa of duuba mil'atu gubbaan isa cinaa jiru tokko yeroo inni ofiin socho'u arga. Kana booda ture wanti isin yaaduu hin dandeenye kan isa mudate. Yeroo wanta kana arguutti sodaatee uffata isaa walitti qabatee fiigee mana sana keessaa ba'uuf jedhutti wanti hin mul'anne tokko fuuldura isaa goree isa rukuta. Haala amma argaa jirtaniinis lafatti isa kuffisee miila isaas ol qabee isa rukuta. Viidiyoo kanas addunyaaf qoodeera, hibboo hin hiikamnes ta'eera. Maaltu isa dhaane? Haala argitan kanaanis isa rukute. Konkolaataan tokko daandiirra osoo adeemu omtoota dura isaa hin jiraatiin yookaan immoo wanta ijaan hin argamne faana walitti bu'ee hin cabaa yoon isiniin jedhe eenyutu na amanaa? Viidiyoo tokko keessatti akka mudannoon kun mudatee jiru nutti agarsiisa. Konkolaataan amma argitan kun dura isaa daandii malee wanti konkolaataan kun walitti bu'uu danda'u akka hin jirre shakkii hin qabdan. Haa ta'u malee konkolaataan kun otoo adeemu wanta ijaan hin mul'anne faana walitti bu'ee akka argitan kanatti qaamni konkolaataa kanaa miidhameera. Akkasumas viidiyoo kana fakkaatu tokko akka agarsiisutti konkolaataan kun wanta hin argamin faana walitti bu'ee konkolaataan kunis kuftee jirti. Viidiyoon kun addunyaaf hibboo hin hiikamnedha.
Namni mataa hin qabne jiraachuu hin danda'a. Deebiin keessan mamii tokko malee lakkii jiraachuu hin danda'u kan jedhudha. Anis akkuma keessan namni mataa hin qabne akkamitti lubbuun lafarra jiraata jedheen yaadee ture. Garuu viidiyoo namichi tokko utuu konkolaataa mataa isaan daandiirra deemu viidiyoo namicha mataa hin qabne kana agarsiiseera. Addunyaas burjaajesseera. Addunyaanis dhimma viidiyoo kana irratti bakka lamatti qoodamteetti. Gareen tokko akkas jedha. Viidiyoon kun viidiyoo ediitiingiidha malee akkamitti namni mataa hin qabne lafarra jiraata kan jedhu yoo ta'u, gareen biroo ammoo sheekoo bara duriitti hundaa'uun namni mataa hin qabne seenaa keessatti lafarra jiraachaa ture kan jedhudha. Dhimma viidiyoo kana irratti isin daawwattoonni koo yaada maalii qabdu? Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Hayyee daawwattoota koo viidiyoo ani har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Torban viidiyoo mata duree haaraa walitti deebina. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Akkasumas yoo viidiyoo keenya jaallattaniitu ta'e like gochuun cina dhaabbadhaa. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa.